taatu kana geettee irti ajaansi haa taatu. Geesse hayyee naa jira. Mana erge. Aganuma isin arguuf ikinoo illee iqaamu kaan subii iqaamuuf masgabbaa jira. Maalirra jirtan? Gargaarsarra jira. Gargaarsa maali? nama wahii harakkatee jira sheekha harakata isaa harka isaatti gartee lubbuun namaa baate gumaa isa sanirraa kafalu jirra. Dhageettan jira gurraa qabaa. Maaree rabbi isarraa illee gumaa haa baasu. Rabbi deeni isarraa haa baasu. Isinillee warra akkanatti jettan kana rabbiin darajaa keessa rabbi ol haa fuudhu. Rabbi darajaa keessa rabbi ol haa fuudhu. Rabbi darajaa keessa rabbi ol haa fuudhu. Rabbi isin jala haa dhagahu. Waan kadhattan kulli rabbi isin jala haa dhagahu. Warra asirra jiranillee warra kennatan ammootiin xiqqoo kennatanii guddaa kennatanii guyyaa qiyaamaa gaaddisa isaan jala dhaabdu rabbi haa godhu. Rabbi isin haa milkeessu. Rabbi isin haa milkeessu. Silaa isin waliin turtii godha. Ammaaf kitaaba kiyya fudhadheen deemaa karaatii wayiin qabaa kanaaf mabraatiin illee baddee bada. Ayyee aganuma isin dubbisuu fi gadi ba'uu fi rabbi isin haa milkeessu. Rabbi isin haa milkeessu. Rabbi isin haa milkeessu. Rabbi isin haa milkeessu. Rabbi walitti isin haa qabu. Hajaa keessa rabbi haa guutu. Hajaa keessa rabbi haa guutu. Hajaa keessa rabbi haa guutu. Rabbi ol isin haa ol fuudhee rabbi gadi isin hin deebisin. Isin mul'isee rabbi isin hin dho'isin. Isin dubbachiisee rabbi isin hin callisiisin. Waan isin bitaa jettan mirga rabbi haa taasisu. Waan isin fagoo jettan kaluu rabbi haa taasisu. Hajaa teessan kulli rabbi walitti isin haa qabu. Khayra dunya wal akhirah rabbi walitti isin haa qabu. Karaa baatan mara ammoo karaa khayrii deemaa. Sharri rabbi isin irraa haa qabu. Fitnaa rabbi isin irraa haa qabu. Balaa rabbi isin irraa haa qabu. Duniyaa teessan keessa barakaa rabbi haa kaa'u. Rizqii teessan keessa barakaa rabbi haa kaa'u. Maal gootanii duniyaa isin barbaaddanii rizqiin isin haa barbaaddu. Duniyaan isin haa barbaaddu. Rizqiin isin haa barbaaddu. Rizqiin isin haa barbaaddu. Bakkuma jirtanitti rabbi isin haa tiisu. Amaana rabbii keessa jiraadha. Tika rabbii keessa jiraadha. Haasida rabbi isin irraa haa qabu. Waanyoo rabbi isin irraa haa qabu. Falfalaa rabbi isin irraa haa qabuun jedha. Haganumaaf inshallah kinoo iqaamu kaan takka namni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جنة شيخ روبي جيسنا. أورجينال رومو. أبديت. نور الدين دبيسا. السلام عليكم. وعليكم السلام نور خينيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى من أجا خيارا جواد داوان غير رجرتني ربي سناغر غارو بلس خاني لربي نفاباسو. آمين. آمين. نتيلين بكتك تولي كاونا يولي نانغانا ما شاني تكاولي انجرا كم كروتور بيتوبرا غانا ما نخينا كاون جرات إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله. ربي قفو في قفاته سنر رها كب والله. آمين. درجة سجمتشون جراته جمتشون قويا بورله فلو ربي در كوسيناتا إيش. آمين 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 آمين. تولتو تيسا مالي هم تو تيسا ربنا نلقيسين والله. آمين. نور الدين دبته. نور الدين. دبته. أيه كبراي نيجا دبته كومنتي دونا بريسا كا. ولا كتير ده كومنتي ده بريسا تي. إن شاء الله. طالع نور الدين كن. نموي مروان نمني جو خما جا تجرا مروان كي دولار يورو لمو ميغل ش مروان نما جو خنا دولار يورو لمو ريال وما أنا كده إكسي تكلم نوبي كوتا والغلاتي با جبان دا والجلا با نما ده نغسيرا نانغال چوندا يو خلاص هندنغال خلاص غسيرا يلا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله أرميت الأكباد وأنا أقول أكم أنجنا من أنجلت إن شاء الله ديناركم الله أكبر. إيش نتابع دينار كويتي برد إبجي جاكتو بيتك مريدة مشان أنكم أنجلت إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أبو هرميتي ربي أممتي سيفا فايد. آمين. ربي أممتي ركوب. عليه السلام. ولا بتقول أستاذ. نملا ولا منسلي قال شاب ولا بتدوا دعاء جل. أيدين.
اوكي كبي استاذ كوي موبي السلام عليكم داري جزي بعد دبس انتقتي kenne jechu rabbi isin kenne lubbuu nama kana Kota walgala dubbadha kosa de balesa di wali dolar kuma kuma kentan yoki mo kuma chanu kesu yoki kuma kennu rabbi sin tagennu rabbi sin kenne tan ran pulatin wallah or euro di ba Yasmin namni jiru tokko ni dhabame doolaara kuma barreesse Yasmin yoo jiraatte lama danuu barreesse. Yasmin yoo jiraatte lama danuu barreesse. ayya nasru sadde balesera Nasroo 8 barreessee jira lulalchi. private account is da Nasroo private ra public godhi. follow golenan indalagu Ibra lakkoofsa text godhi lakkoofsa takka Salhaddin yoo jiraatte kaashaappii text godhi. Wanni gaafachaa jira. warri ala dibba saudi drama dibba mal jaartanu account is creation golati amma da barsa amma dadda faati waan diyatta warra america jenne amma warra america keessa jiranu dolara kuma kuma nama nu kennu rabbuma jedhe leenca sadi waa guddaa miti leenca lamaaf wayyu leenca lamaaf cinaadha Ya khuno Ibrahim barreessee jira. ibrahim barreesseera kono argiteetta waado ibrahim barreessaara ibrahim deebisii barreessi akkaawuntiin haa ergaa kabiyyaa kulu akkaawuntiin barreeffamaara mister seefishaan barreessaa jira mister seefishaan akkaawuntii biyyaa isinii barreessaara wallahi ayyoon garaa nama nyaatti rabbi hara isin Jooni tu jira isatti naana kabbana waan fidiyoon sanii. isin goot akkaati teena tun tarakkana cabdee Ni jira kana naa. cabanii nu keessa taa'u jiran kun akka du'aa isinii godhu godhani du'aa kadha namni guddaan haga naga'u kun adda finnatu akkana isaan teessisaa isin marti gartee finna akkanaa kan argattanii Waalaikum salam. Sabboontu illee dhuftee jirti. Sabboontu mateenya san yoo taate. jajjabaadha nama rakkoo ganda duniyaa rakkoo nama baase rabbiin rakkoo ganda akiran rakkoo isa baasa rabbi rakkoo isinaa baasu ijoollee teena rabbi rakkoo isinaa baasu rakkoo ganda duniyaatii fi akira rabbi isinaa baasu riyaala suudii ibbalama ganama kana nu erge haadhatii rabbi sii haa kennu barakaa rabbi sii haa godhu barakaa rabbi sii haa godhu rabbi barakaa sii haa godhu Allah dah kemudian yang kan itu ya Santa tu muri zakan ni jalan yang kemudian Anggaatu ol deebise anggaatu wayii nu dabaluu dhufteensa. lakki abu ayaan gaaf tokko ol nagalchanii ani ergadhee kee hin dagadhe bilbila borsaa kaadhee karaarra deema isaan ol nagalchanii yookaan gannan buusanu aan achiin iyyaa waa biraa dubbadha ummanni sagalee achirraa waraabee tiktookii irratti fe'ee natti erge maal kun eessatti dubbadhe lakki bunama kuma sagalee irratti dubbataa turte eessarratti mana buya irratti Allahu akbar ma buya yanoki mutina ngodan yoki na musanu lakki chalifne lage bar Buyaa yaani sunu abdala gayawo. daddafa jazakumullah khairan daddafa jazakumullah khairan rabbi isin haa kennu Yaada deetti nu godhamee sabboontuun as jala jirtiinsa yoo kutuu baatte. Sabboontu kamila tamir namni yaada mir ka sadde bare salu saddet namni nu liqeessitanillee rabbi isani miti anu dadhabe saati ja'a ol teenye jirra amala asisu anu dadhabe isani miti garu rakkoon qabu nanta garu isanu manamni bakka arafan umman kun aguma ta'e kala sufatani numa miidiyaarra
Mataan namni jedhu dhamamuun. Jara keenya lakkoofsa 8 wanni barreessaa jechuun jirruuf namni gartee doolaara Ameerikaa 5 nuu liqeessu yoo jiraate kakafalluuf lubbuu nama dhaqqabuu deemna. Aboo Rabbii ja'a nu dhaqqabaa jechaa jirra yoo jiraate nu dhaqqabaa doolaara kana nu liqeessuuf nu dhaqqabaa.